mul'isuusin. Mul'isu. Nama buusuutti mul'isa monitor. Mul'isu lubbu. Libbiin jedhin malee mul'isa. Mul'isu ilaalan jira bar. Hayyee. Warri bitachuu barbaadan galaa. Hawwii horoo si galchina buchoogay. Warri bitachuu barbaadan qofti galaa. So warri amma kana dura biiftuu hojiin galtuu maataa ooltaa nu qannaasistee gaafa diteechuu nu qannaa jirra. Mana madaamii keessa jirra. Ati immoo akkasitti teecha gaafa kofaltu kana baxaamitti nuti hin tolu deemi hojjedhu akka nuti jijjiirrame warri jechaa turtanii. Takka takka maqaa keessan galmeesseen jira tokko tokkoon dhuftanii mana irraa bitachuu qabdu. Irraa bitadha keessan dubbisu muuddiin irra qabu jirani barra. Amma dubbaddu koo. Amma dubbaddu. Waan barbaadde. Nyaataan haa godhu kun garuu. Lubbu modii tara kaasii nama hundarraa'u. Hojii si dhorkaa yeroo. Ara pilis hojii hojjedhaa nama naalaan buusinaa. Meeganchi lubbu amma warra barreeffatan kan. Siifan keessan na dubbisi buchoo. Meesti namoota. Modii tara kaasii. Sin hojjisiisan kana booda eenyu barreeffate? Warra barreeffachaa jirtu simboo intala warra anjettu kunis barreeffachaa turte. So guys qibaatii rifeensa keessan caccabe deebisu anillee anuuna fudhadha sinii mitiisa. Warra bituu warra bittan qofti hin jettaniin jeequmsaaf akka. Warri bittan qofti warri bittan qofti. Hundi keessanuu guys warri waa bitachuu dandeessan nama 500 kana keessa ol galtanii ejjechuu hin dandeessu. So guys nama buusina warri moditaraa please. Sa'aatiin deemii sabboonatis gaa jiraachi deemna. Ammasitti garuu waa shaqqal godhachuu barbaadeenna. Guys hundi keessanuu waan barbaadan bitachuu hin dandeessu. Qibaatii, saamunaa, giliziinii, shaamboo, koondishinarii wantoota akkasii disii, jabanaa warri baalotidaarii asitti taatan immoo wantoota akka qibee manaxxara maal maalas Utteetiin faaltuun hunduu jira dinga. Maalin godhee nyaanna manaa laa buusaa rubannaati si mul'isu akkamitti argata. Akkasiin jedhe godhi modii tara kaasii warra barbaaddu qofa irratti hafisa. Isaan addaan baafatta gaafa nama 3 nama 2 irratti modii tarraa fi eenyu akka buusu siif gala yeroo sana. Amma garuu beekuu amma sitti warri qibaatii faa bitachuu barbaadda. Anchi doonaa sinis jira ayi bishaan irraan taa'ee namni garuu as keessa namni hin jiru. Ati si dhabban. Lubbu. Maal irra ta'e? Manatti. Dhagee. Ammaati maal irraa bitattari? Maaltu jira mee wanni naa ta'u? Anjina furdate waan nama qannasu. Anu anji furdachaan jira bas sii miti. Kiiloo 65. Ringgilaatiin kun cabaadha gini fayyaan. Kun ishee dhani. Shaangilliitiin waa jirtu duruu nama kabalchiisa. Lubbu akkana ta'uu barbaada. Wayyoo rakkoodeen guys dhaggeeffata. Maal si godhan akka shaangulliitii kanan ta'a ishii kanallee wayyadu gaa. Ishiin kun maal sheebbaa midhannaatii yeewwa. Siifaan tana maaloo gadi hin buusinaan please yaa bitattu oromoo wal dhaggeeffadha guys warri qallachuu barbaadan kun shayiidhaan dhugama. Akka shayiititti jechuudha. Sinigalee inni kunillee akkuma sanaa jechuudha warri qannasuu barbaadan. Inni kun immoo bunaan dhugama. Akka bunaatti dhugama. Daffistanii akkasii. Inni lammataa immoo kan rifeensa itti filattu qabdaa buchoo. Maal isteeshwaarii moo? Isteeshwaarii nan qaba buchoo. Hin qabu jettu qaltumaallee. Waan isa man beeku kan beektu maati.
Dhagee sittin himaa kan biraa waan barbaadda. Disii minaan barbaadda. Keessaan sitti ma keessaan na dubbis fooloon adeebisi keessaa sitti ma bas. Gaafa neerume. Asuma tajaajillu Muchoo dubbadhu namuu si buusaan jiru ni torki keedha malee. Andee mindin nama micayyoo maal taate? Madaala lamaallee. Namni buusaan jiru kaasirratti immoo. Siifun ni torki keessa. Lakkoofsa kee siifoo lakkoofsa kee as jalatti barreessi. Ishii waan biraa maal barbaadda saru? Warri fooloon irraa qabne fooloon taasisaa gaayis. Intinaan barbaaddu shaamboo kondiishinarii minaaminas indee ati maa waan xiqqoon irraa bituu hin qabdu. Dammoo tumatee waan haafis hin bittaaf ilaalaan maal kaati naa bittu yaade. Jeelii naa bittaa. Aanci caamman kiyya hundi isaanii fudhataman. Caamman hin jiraare achi keessa. Wanti waan achi keessa jiru. Waan suuqii sana keessa jiru saayuu siifan bita siif moo maal jechuudha? Laa nin beekaa kanaa bittu geessan. Maali waan ana hin qabne maaltu jedhu? Oyi dhagee sittiin himaa. Naa bittaa amma jeelii naa bittaa yaa'u qaba. Mataan kun innaa ta'e dhuma malee akkana ta'e hin deemu qaba. Isa lammataa moo maallaa bitta beektaa? Yaadar ta'u. Waan akkana godhatasan. Naannoo chaapistiikii moo? Chaapistiikiin ni jiru wanta nu barbaadeen moo meekaappii? Waan iddoo kun bara iddoo nyaatatti gurguranii meekaappii fi maal godha meekaappiin asii? Maam, anu kota sanatti bitasaa deemte isaan baasaksiira. Dhaga'i, ansi mabadhara kunan. Atama beesu keessa dalaguun sittin ta'u. Waan achi keessa jiru keetti. Hunduu dhadhaasisu. Hunda jaalattu qabaan baasin jedhan. Hunda jaalattu qabaan baasinii jedhu. Ati akkas taate amma. Akkuma barbaachisaa mana misaalee jeerii akkuma dhufe jeerii ilaalee naatee kana ciraaroo kana kan darraa isuman darraa fide. Isuman gadi qabas dhagee jeelii fudhatta kaammaati jeelii tokkicha anaa ofii keeti. Meeqa lubbu jeelii? Birrii 15 muni rikkaasha. Birrii 15. Oomnuftaa ani koo har'a fudhadha kazaa gaafa dhufte kaffalta. Duubeen hin ta'u anchi duubeen gurguramoo. Ana gurguraara. Inni naggaajittii na naaba. Michoon takka duubee fudhateen qaba. Maarree Usimee fudhatte jettee asirraa gadi namuutu. ani yoo si dabbare naala deemuu dandeessa malee anaan usachuu hin dandeettu qaba maali. An kana booda saa 24 wajjumaan lafaa oolla maal taatanii. Dura iyyuu haasaa Nagalchi dhoongalchi gastii irra gadi bu'u akkaman godhaa bannaatish. ni torkii ta'ee nama buusatee waanuma isaa warnaa dhaqan. Isin buusu ni torkiin kuni qoy. Guys